arba gurguddaa dhiftee hantuuta xiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Maal jechuu kiyya? Amma dura si wajjin soggaa osoo nu barreeffamaan isaanii dhiyeessi tokkotu jira. Har'a kantiibaa ta'uudhaaf akkaataa sadarkaa guddina magaalaa saniitiin ta'uudhaaf miliyoona tokko hamma miliyoona 50 kafalteeti. Eenyuuf kafalta? Warra caffeerra jiruuf, Fiqaaduu Tasammaa fa'aadhaaf, Awwaluu fa'aadhaaf, Shimallis fa'aadhaaf kafalta. Isaan immoo akkasuma Abiyyi ol kafalanii jechuudha. Namni tokko kantiibaa ta'ee maallaqa san liqeeffateeti, gosti walitti dhufteeti, firri walitti dhufee maallaqa baasee kenna. Idaa san ofirraa kafaluuf jalqabumaa hatu eegaluudha qaba. Kana qofaa miti. Waan kana immoo eenyu karaa baaseef bakka nan jirutti, bakka nan gurra kiyyaan jirutti Abiyyi walitti qabee kaadiree kumaatamaan namni tokko aanaa takka magaalaa bulchee waggaa 3 waggaa 5 bulchee deemu mana ijaarratiin yoo konkolaataa bitatiin maal hojjete jedhama. Achirraa ka'anii badhaadhinni ofirraa ka'aa jiran bilchiginaa karaas tuminneessa. Badhaadhina maatii yaani yeroo achirraa dhufe jechuudha. Tokko qajeelfamni achirraa dhufe lammaffaa kuni caasaadhaan gadi bu'ee jira. So malaamaltummaan lola jettee yoo kaate dura yaanni namni tokko mootummaa kan seenu public service kan seenu of badhaadhuudhaaf jedhu sun cabuu danda'uudha qaba. Yaanni sun sirrii akka hin taane fudhatuu danda'uudha qaba jechuudha. Yaanni madammar keessatti dhufe yaanni abiifaa deemanii sun dongora akka ta'e lafa kaa'u. Lammaffaa arba gurguddaa akkuma siin jee hantuutonni kuni aanaaf gandaa fi magaalarraa hatanii hamma tokko hambifatanitti hamma guddaa warra godinaatiif achi warra naannoorra jiruuf achi warra federaalra jiruuf kennan. Hantuuta xiqqaa kana deemtee gurguraa yoo oolte hantuunni xiqqaan biraa dhufullee kanuma itti fufsiisa. Maaliif warri gubbaarra jiru waan gaafatuuf. So wanni ati godhuu qabdu maali? Hantuuta arba gurguddaa ministeerota warra naannoorra jiran. By the way, walgahii Adaamarratti godhan tokko ji'a lama dura ture na fakkaate. Makalaakaa intelijensiin fi ብሔራዊ መረጃ ደህንነት እንደምን በሳሳ ብየቲ ቆረኖ ደሰኒ ቱረን ሙስና ረት ቆረኖ ሱማልጃ መላመልቱማን ጉርጉዳን ከንጅሩ ዋጅራ መጋላሌ ጉርጉዶ ድሬዳዋ ፍንፍኔ አረር ፊ ቡልቺንስ ፕሬዝዳንታውታ ናኖሌ ሰኒ ኦሊቲሞ ሚኒስትር ገሊ ኤሌክትሪኪ ኦን ኢትዮ ቴሌኮም kana kajau clearly baasanii itti dhiyeessan maree kaayee irra taa'ee biyya. So malaamaltummaa biyya san keessa jiru irratti qabsaa'uu kan barbaadamu taate tokko yaanni malaamaltummaadhaaf hayyama kenna sun cabuu qaba. Lama arbi gurguddaan gubbarra taa'ee hantuutota kan bobbaasee uummata saamsisu kuni gubbarraa muramuudha qaba. Sadi seer dhablummaan diigaminsa seeraa breakdown of order kun nageenyi biyyatti deebi'ee biyyi sirnaan akka bultu gochuu irratti fuulleffachuudha gaafatama malee hantuuta xixiqqaa dhumuugaa fi boqojjii fi beegirraa gugguurte arba gurguddaa Adaamaa fi Finfinnee keessa taa'ee hantuuta kana sitti bobbaase. Maaliif hantuuta kana tokko yoo keessaa jeefte tokko keessaa yoo hiite arbi ammallee hantuuta horeetu sitti gallakkisaa jechuudha. Maali implikeeshiniin isaa Jawaar yeroo kanatti jara kana hidhuun isaanii kuni walumaa galatti akkuma to'amma jettee namni tokko waggaa 5 waggaa 6 bulchee makiinaa yoo hin qabaanne konkolaataa yoo hin qabaanne mana yoo hin qabaanne jedhee egaa heeyyamni kenname gubbummarraatti heeyyamamee jira jechuudha. Caasaa mootummaa olaanaatti miliyoonaan kan birriin kuni kaffalame yookiin immoo mattayaan kaffalame namni aangoo qabatu amma jara kana hidhuun kun hiikkaan isaa maalidha? Nageenya buusuudha moo tasgabbeessuudha moo aarii uummataa cabsuudha? Akkuma siin jee qorannoo godhamee jira. Qorannoo warri intelligensiidhaa gaggeesse. Military intelligence fi civilian intelligence gaggeesse. Komiina uummataa gurguddaan fincilli uummataa dhoowuu danda'a. Ka kanaaf dhiyeessaa jiru keessa rakkoo nageenyaatii fi qaroomina jireenyaa inni guddaan immoo rakkoo malaammaltummaatii ka jedhu lafa kaa'an. Filannoo tas deemaa jiranii lolatti deemaa jiranii uummata kana yoo xiqqaate komii kana fafakkeessanii komii kana hir'isuu barbaadan komii uummataa kana. Kanaaf maal jechuudha warra isin hataa jiru warra isin saamaa jiru hunoo hidhaa jirraa jechuu barbaadan. By the way hojjeta bar maaliif boqojjiitti uummanni boqojjii ka isa saamu bulchaa boqojjiiti. Kanaaf bulchaa boqojjii gaafa hiite uummanni boqojjii alhamdulillah jee haara galfata. It works as a tactic. Yeroo ittiin dabruudhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf uummata qabbaneessuudhaaf hin hojjeta. Rakkoo kana garuu rakkoo malaamaltummaa kana furuudhaaf garuu yeroodhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf tasgabbeessuudhaaf yoo taate malee rakkoo hiddaan furuuf hin gargaaru. Inumaa'uu akka hidda gadi gafageeffatu kan haala mijeessudha jechuudha. Inumaa'uu waraabessa xiqqoo nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta nyaatee
wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta beelawaa uummata gallakkisuudha ta'a jechuudha. Hayyee dansa eegaa kana wal qabatee waa'ee keessoo Oromiyaatti jiru bal'inaan yeroo baay'ee irraa dubbachaa turre yeroo biraattis deebinee kan irraa dubbannu ta'a. Har'a garuu rakkoo guddaa biyyattii rakkoo keessootti qabdu. Rakkoo nageenyaa, rakkoo malaamaltummaa marraa sa'aa jirruu fi walumaa galatti rakkoo keessootti rakkoo waraansaa Itoophiyaan akkasumas Oromiyaan qabduun wal dabalataanii rakkoon gaanfa Afrikaatti dhalatee dhufaa jiru ni jiraa jedhanii sanatti si dabarsa. Rakkoo kanaa wal qabatee rakkoowwan as adeeman yookiin immoo uummata keenya irra miidhaa gahuu danda'an biyyattii akka biyyaatti dhabamsiisuu danda'an wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef sanarratti akka xiyyeeffannoo barbaada har'a. Tibba darbe kana kallattii garaagaraatiin waa'ee biyyoota ollaa keessattuu Sudaan keessatti harka galfachuu Itoophiyaatiin wal qabatee barreeffama garaagaraa barreessaa turte. Kanaan wal qabatee gorsaan muummicha ministeeraa waa'ee dhimma gaanfa Afrikaa irratti kan ministeera ta'anii muudamanii obbo Getaachoo Raddaa barreeffama tokko si dhiyeessanii turan. Barreeffama sana keessatti kallattii garaagaraatiin waan baay'ee sii kaasan. Barreeffama sana keessaa gaafii tokkoon cuunfee baasuu barbaade. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi waa'ee paartiidhaa gargar baasee ilaalaayii namoonni baay'eetu kana kaasa. Isaanis kallattii kana sirriitti jala sararaniitidha kan kaasaa turan. Dantaa biyyoolessaatiidhaafidha Itoophiyaan dantaa biyyoolessaa ishee kabachiifachuudhaaf kallattii garaagaraatiin deemaa jirti. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi jibba muummicha ministeeraatirraa qabu qofa addatti wanti isaan jechaa turanii jibba muummicha ministeeraatirraa qabuuf qofa jecha dantaa biyyoolessaa dabarsee biyyoota garaagaraatiif yookiin immoo haala garaagaraatiif yookiin siyaasaaf oolfachaa jira waan jedhan kaasu. Akkamitti ilaalta dantaa biyyoolessaatii fi paartii? Abbootiin irree yeroo qe'een itti irra gahu hunda qeeqa ofirraa cal'isuudhaaf wantoota gurguddoo lama fayyadamu yaadota gurguddoo lama fidan.